الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وردفتوتن كي ينقالي كبجمو إن شاء الله فيديو هراغ نرتي وان ولله سينا برتا تكا ولله، ولكن أسوكر سينا كنا هشينين ورون فيديو كي يوكي يوتيوب كي يفاريها تيتن لايكس شير سبسكرايب قدو اندكتنا سننجر ورون موكس ما سبسكرايب ناقوتني ماتي كي تنسان هدو تكا غلطو ما ألفا دا سننجر gara seenaa har'aa kana yoo sheenu guyyaa takka barataa takka jira ture. Abbaan barataa kanaa ganama hirriba irraa ka'ee mucaasaa kana yaame. Yaa Muhannad kiyya eessa jirtaa jennaani mucaan qo'achaan jira yaani barachaan jira jedheen. Yeroo kana abbaan fidii kottu waan qo'attu kana sin gargaaraa jedheen barumsa kee kana. Mucaan kitaaba kana gara abbaasaa fidee dhufee yeroo abbaan kitaaba akkana walirraa banee ilaalu yaani bootaa hin gugguutamne bakka duwwaa jira jechuudha. Maaf hin guunne jedheen abbaan. Naaf hin galle jedhee mucaan. Maaf barsiisaa kee yookiin ustaaza kee hin gaafatinii jedheen bakka siin galle kanatti. Yeroo kana mucaan illee yaa abbaa kiyya barattoonni saahibban kiyya warri waliin baradhu. Yoon bootaa kana ustaaza kiyya yookiin barsiisaa kiyya kana gaafadhe natti kolfanii mucaan kun mucaa fahamii hin qabne mucaa wanni baratu kun isaan galle naan jedhani qaanfiin diinii islaamaa keessatti barbaachisaadha. Sababa saniitiifin qaanfadhee osoo hin gaafatin dhiisee jedheen. Yeroo kana abbaan dhageehi jedheen. Dhugaadha qaanfiin akkaan barbaachisaadha. Ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam alhayaa'u shu'ba min al-iimaan jedhani. Walaakiin waa bakka kanatti miti jedheen jechuudha. Hayyoonoo jedheen. Namni kan qaanfatu bakka barumsa diiniitti bakka faayidaa isaa qabutti osoo hin tahin gara biraatti masalan jedhee wanni ati irraan qaanfanne jedheen bakka barumsa keetii waan si dhibe gaafachuu waan diin kee irraa gaafachuu waan si dhibe inuma qaanfachuu hin qabdu. Akkasuma nama badii dalagu takka yoo agarte nama munkara dalagu takka nama fasaada dalagu takka yoo agarte badii san irraa dhooruuf qaanfachuu hin qabdu. Haga dandeesseen irraa dhooruu yookiin dhoorkuu qabdaa jedheen jechuun mucaasaa kanaan. Obboleen kiyya dhiifamaa. Akkuma beeknu hedduun keenya eessatti akka qaanfannu eessatti akka hin qaanfanne wal keenu jalaa lixe. San adda baafachuu fi barumsa diinii keenya sirriitti hordofuu qabna. Diinii islaamaa sirriitti yoo hordofne eessa qaanfannaa eessatti hin qaanfanne adda baafana. Masalan hedduu akkuma wal beeknu masalan namni takka arkaana islaamaa hin beeku jennu akkasuma shuruuxa salaataa waajibaata salaataa waan beeku jennu bakka kana ustaaza gaafachuuf yookiin nama isarra beekaa takka gaafachuuf nan qaanfadhaa sin jedha. Akkuma mucaan kun saahibban kiyya nak kolfan jedhe san yookiin ishii waan beektu naan jedhanii haala saniin nak kolfuun mala waan jedhamuun nama meeqattu wallaalummaa irra taa'ee osoo arkaana islaamaa 5 hin baratin jiraachaa jira har'a. Namni dura waan takka barachuuf yookiin bakka geehuuf gaafii gaafachuu qaba. Gaafii yaani waan isa fayyadne takka osoo hin tahin waan faayidaa isaa qabu takka waan yoo yeroo isaatti kennee fi waan san gaafate bu'aa irraa argatu takka malee zimedhee maal nyaatte maal dhugde eessa oolte ciisteetta kaateetta kana yoo ta'e kun waqtii ofii dayya'uu jedhama. Waan faayidaa sii qabu takkarraa gaafachuu yoomuu qaanfachuu hin qabnu. Keessattuu waa'ee diinii keenyaa akkasuma barumsa idilee irraallee barumsa barattee bakka guddaatti geessee of fayyaddee saba kee fayyaddee maatii kee fayyaddu takkallee irraallee qaanfachuu hin qabnu jechuun waan barumsaarraa. Saniif obboleen kiyyaa kaanee habarannuuhi wal habarsiisnuuhi. Obboleen keenya meeqaatamtu arkaana islaamaa shuruuxa salaataa osoo hin beekin akkanumatti diraamaa jala namni ciisaa oola jechuudha. Akkanumatti diraamaa hindii fi diraamaa maalii fi piraankii moo maaliin waan hedduu keessa namni wallaalummaa kee taa'aa jira. San keessaa inshaallah bahuuf taattifachuu qabna. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Namuu bakka taa'ee waan baratu barata. Bakkatti tana taa'een waan na barbaachisu san baradha gaafadha baradha
ولكن سنقول في حاملة قلت كاتي قافتشو قبض جوال سهر كجرا انترنت سهر كجرا ربين بروران وقافت نعمة خنرة نمني ونك أنفتو مثلا جوالك أنا فلقتي كفلا شينتي وان حرام ربي جيبو اتلالو في ربي راك أنفتشو قبض إرجما سهر صلى الله عليه وسلم قافتشو قبض مالفين إرجما ربي صلى الله عليه وسلم كيري نو أججني رنجتشو وان كيري الدنيا آخران والآمنيرا قسم ملايكا راك أنفتشو قبض ilma namarraa kuma qaanfattee hulaa kee qollofattu sanirraa rabbii fi malaa'ikaa irraallee qaanfachuu qabna. Qaanfiin bakka kanatti malee wallaalummaa kee teenyee waan diinii keenyaa osoo hin beekin ani qaanfadha jechuun waan hin taane boleen kiyyaa rabbiin anaafillee isiniifillee khayrii dunia akhiraa nu halaafisu isiniin jedha. Haga viidiyoo biraa wal agarrutti viidiyoo kiyya immoo akkuma isinii hime laayikii sabskiraayib godhuun dagatanaa isiniin jedha. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.